Qe'een tuni Shaashamanneedha. Ganda duwwaa sadii keessattidha. Akkuma argaa jirtan kun lafti kaaree 320 moo meeqa jedhani? Kun akkana jira. Atiriin qorqoorroodha. Kun manni akkana jira. Kun bishaan hin qaba. Kaartaa of harkaan qabu. Karaan bahee qulqullaa'ee jira. Karaa irraa bilisa jechuudha walumaa galatti. Ifa namarraa hidhatanii malee qotaaree ofii galfatanii jiranii. Kun gaadaa tokko saaloonii tokko. Kun utunillee ijoollee keessa gala. Kun oduuba kanaanillee kun ka garasiisuun cinaan mana fincaaniiti. Asiinillee kun akkana. Kun lafti haga duuba kanaa jira. Haga akkanaa kana jira. Kun utunillee qeenta warraati. Shaaworiif shintibeetiif kushiinaadha. Tuntuwwaman lafa jira. Asiin akkana. Asiin kun akkana guddatti. Akkana bunillee jira. Karaa irraa bilisa bishaan illee jira. 1,600 akkasi jedhanii waaqan naftaniirra. Ma waa kaartaa harkaan gattaniitti ammoo kaartaa harkaan gattanii jirtani. Achumarraa illee magasittanii qara 1,600 jedhanii amma kuma baan kaartaa harkaan ganneen jirreef 50 buufna jedhanii koottaa. jettaniire rabbi khayrii haa godhu.